Amma meeqan hin jedhuun tiiktookerooti Oromoo artistooti Oromoo warra miidiyaa banatan yookaan immoo warri shoo banatanii yookaan immoo warri girrigirrii Finfinnee keessaa baala gizee ofiin jettanii girrigirriin keessan irraa kun yoo of duuba teessanii ilaaltanii bu'aatu hin taane miidhaadha. Akka nama tokkotti namni tokko mana gaarii fi haala gaarii keessa jiraachuun nama gammachiisaa isinitti ni naafnu. Ammoo garuu immoo mootummaa dhiiga Oromoo dhugaa jiru, dhiiga ilmaan Oromoo lafarraa haxaa jiru, ilmaan Oromoo qe'eesaa godaansisaa jiru bira dhaabattanii dibbee reebuun keessanii har'a yoo itti gaafatamin jiraanne bor itti gaafataminuma jiraata. Kana namuu qalbeeffachuu qaba. Gatii uummata Oromoo baasaa jiru yookaan immoo sagalee uummata Oromoo kana wijiidhaan osoo kun